Biyya hunduruus magaalaa tokko keessatti waggaa waggaan yeroo fakkaataatti qurxummiin ni rooba. Nyaachi arraba isaa baasuu hin danda'u. Qaama keenya keessaa hirree guddaa kan qabu arraba keenya. Bobaan Kooriyaanotaa fooliyaajaa hin uumu. Sababni isaas jiinii eebisisii waan hin qabneefi. Dolfiiniin hoggaa ciisu ija isaa tokko akkuma baneetti. Ilbiisota keessaa yeroo dheeraa jiraachuu kan danda'u rirma. Bishaan ho'aa fi qorraa walqixa firiijii keessa yoo keenye bishaan ho'aa dafee gara cabbiitti jijjiirama. Lafeen gabaabaan qaama keenya gurra keenya keessatti argama. Sareen chookoleettii yoo nyaate ni du'a. Sababni isaas chookoleettiin of keessatti keemikaala tiyoobiroomiin waan qabuuf onnee fi narbii isaanii miidha. Bineensota jiran keessaa arbi utaaluu hin danda'u. Addunyaa kanarra parsantii 99 kan ta'an arrabaan qara ciqilee isaanii tuquu hin danda'an. Ugaandaa keessatti uummanni parsantii 48 ta'an umurii 15 gadi. Biyya Singaappooritti maastikaa laffachuun seeraan nama gaafachiisa. Hoosiftoota keessaa kan balali'uu danda'u simbirroo halkanii qofa. Kaarootii guyyaa guyyaan yoo nyaanne halluun gogaa keenyaa gara halluu arroowwa yookaan orreenjiitti ni jijjiirama.